Itoophiyaa keessatti waggaa afran kanas wal waraansi cimaan, beelli cimaan, dhukkubni cimaan, balaa uumamaa gurguddaan ni ta'a. Nama Waaqayyo Wangeelaawii Yaaqoob mul'ata sodaachisaa argee jira. Akka armaan gadiitti isiniif dubbisnaa nu dhaggeeffadhaa. Waaqayyo mul'ataan bakka tokko natti argisiisee bakka ani arge kunis Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:8 irra bakka jiru waliin tokko ture. Akkuma wangeela kana irraa dubbisnee ergamoota Waaqayyo samii irraa ergaman 8 keessaa inni afuraffaan gaafa xoofoo dheekkamsa aduu irratti dhangalaasu natti argisiise. Sababii ifa aduu kanaa lammiiwwan keenya hedduun gaafa gubatan arge. Ifti aduu kun akka biiftuu noormaalii miti. Erga xoofoon dheekkamsaa dhangala'ee booda biiftuun ifa aduu marfamte sadii yeroo tokkoon gaafa ba'an argee biiftuun sadii kun ifti isaanii akka miila cabaadha. Ifa aduu isa sirrii kan laatanis miti. Garuu fagoo irraa biiftuun ifa aduu sirrii kennitu natti argamti. Yaa gooftaa koo kun maali jedhee yeroon gaafadhu Waaqayyos akkas naan jedhe. Nagaan biyya Itoophiyaa kan jiru otoo fakkaatu akka booreetti itti fufaa adeema. Kana irraan kan ka'e golee biyyatti arfanitti boo'ichaa fi iyyatu ta'a. Sabni kunis Waaqa duratti araara kadhachuu mannaa Waaqa irratti ka'uu Waaqa isaanii abaaruu jalqabu. Waaqayyoon arrabsuuttis ni jalqabu. Cubbuun dachee kanaas daran cimaa ta'ee hammaachaa adeema. Sababii kana irraan kan ka'e uummatni Itoophiyaa walakkaa kan ta'an ni harca'u, ni du'u. Dheekkamsi Waaqayyo irratti bu'a. Garuu namoota maqaa koo ulfeessuun anaan kabajaniif biiftuun qajeelinaa isaaniif nan baasa. Dheekkamsa kana irraas isaan nan oolcha. Nagaadhaanis isaan nan ceesisaa naan jedhe. Kan biraan immoo gaafa guyyaa 4/2016 ganama keessaa hafuurri Waaqayyo Itoophiyaa irratti waggaa afran kana irratti waan ta'uuf jedhu akkas jedhee natti dubbate. Faarfattuu Altaayesh Galataa maal taate? Maatiin faarfattuu Altaayesh Galataa baay'ee isinitti gaddaniiru. Nagaan keessan haa baay'atu jechaa guyyaa har'aa tajaajiltoota nama 8 taanee amma taanutti wal geenyee dhukkubsachuu isheetiin wal qabatee bakka isheen yeroo ammaa ciistee jirtu gaafachuuf deemnee turre. Dhugaa dubbachuuf baay'ee dhukkubsattee jirti. Garuu hanga ammaatti qorannoon waan hundumaadhaa walitti qabamee dhiyaatee dhukkubi ishee kanaa hin jedhamin jira. Har'aaf bor keessaa baruu dandeenya jennee eegaa jirra jedhan. Kanaan wal qabatee riifariin jedhames hin jiru. Qarshii haga kanatu barbaadama waan jedhames hin jiru. Kun akkas ta'ee otoo jiruu warri bakka ishee ciiftutti dhufanii suuraa kaasanii viidiyoo waraaban eeyyama tokkotu nu biraa hin qabatin tiiktookii fi feesbuukii irratti ittiin birrii kadhachaa jiran dhukkuba ishee caalaatti isaan baay'ee nu gaddisiisaniiru. Asumaan yoo jaalala isaanii ta'ee suuraa hin barbaachifne sanas balleessuudhaan yakka gochaa jiran kana irraas akka isaan of qusatan jennee jaalala Waaqayyootiin isaan gaafanna. Gaafa wanti barbaachisu jiraatetti nuyi tumsa sabaatiif karaa seera qabeessaan beekamtii illaan. Amma wanti baay'ee nu barbaachisu waldoonni kiristaanaaf amantoonni akka isin cimsanii Waaqayyoon kadhattan qofaadha. Namoonni dhuftanii dubbisuu barbaadan immoo hospitaala irraas dastaatti qaamaan argachuu dandeessu. Sheer godhaa jara kana nuuf qaqqabsiisaa. Yoo ergaa biraan jiraate immoo walitti deebina. Galatoomaa jedhaniiru maatiin ishee. Qarshii miliyoona 8. Tajaajilaa waldaa Glorious Life Church Pastor Yaarid Tasarraa jedhamu qarshii miliyoona 8 ol ta'u mootummaaf galii ta'uu qabu karaa seeraan alaatiin fayyadamuun hambisuun isaa bira gahamee jira. Akka biiroon daldala magaalaa Finfinnee ibsutti ibsa baaseen tajaajilaan kun daldala impoort irratti bobba'ee jiraachuu isaa ibsee waggaa kana keessa qofaa qarshii miliyoona 8 ol galii mootummaaf galu malu hambisuu isaa bira gahamee jira jedhamee jira. Kanaafis mootummaan nama kana irratti himata banee akka jiru beekamee jira. Ajaa'iba kana isinitti himna. Haati Duuteetti jedhamuun gaddi ta'ameef ji'a 5 booda argamte. Naannoo lixa Itoophiyaatti abbaan warraa haadha manaa ijoollee 8 deesseef mana yaalaa geessee duuteetti jechuun boo'icha taa'ee to'annoo jala ooluu poolisiin godinaa Beenchii Shaakkoo ibse. Dubbichi akkana. Boomizaan Gorkeessii fi Aadde Baaj Kaasaa warramanii ijoollee 8 horatanii jiru. Aadde Baaj dhukkubsattee dhaabbilee fayyaa mootummaaf dhuunfaa godinichaatti argamuun dhaqutus ittiin wayyoofne. Abbaan warraa ishii wallaansaa olaanaaf Jimma geessus hospitaala Riifaaraa Jimmaa humna kootii ol jechuun Finfinneetti erga. Abbaan warraas Bitootessa 9 bara 2016 Finfinnee
hospitaala tokkotti akka siree qabatu taasisuun lakkoofsa kaardii haa qabadhu jedhee haadha warraa isaa ciibsee dhokata. Dhukkubsattuun tun wal'aansaaf deemtus waan afaan hin beekneef ni rakkatti. Otoo haati warraa haala kanaan jirtu abbaan warraa ijoollee fi firoottan ishiitti bilbilee duuteetti jedhee reeffa ishiis asuma Finfinneetti bakka awwaalchaa bitee akka boqotu taasiseera. Qarshiin ittiin deebi'uu na ergaa jedheenii maatiitti himan. Abbaan warraa gara naannawaa isaatti deebi'ee boo'icha ta'a. Ta'us dubartiin duuteetti jedhamte ji'a 5 booda waggaa gara mana ishiitti deebitu ijoolleen ishee kaan naasuudhaan waggaa dheessan tokkoon isaanii haadha keenya jedhanii haammatanii dhungatu. Ollaanis du'aa kaate jedhanii haalicha dinqisiifataa. Poolisii naannaa Dabuub Beenchii garuu dhimmicha nan qulqulleessa jechuun namicha to'annoo jala oolche. Dhukkubsattee deemuu ishee malee akka hin duune abbaan warraa ishee wal'aansoo geessee dhiisee deebi'uu eerteetti. Namichi dhugaadha jechuun poolisiif mirkaneesseera jedhame. Waggaa qorannoon isa irratti taasifamee xumuramuu akka himanni irratti banamuuf ba'aa alangaatiif ergama jedhameera jedha odeeffannoon koomishinii poolisii naannichaa irraa ergame. Hojjettoota mootummaa miindaa gadaanaa argataniif daballii % 300 taasifne jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad imaammata dinagdee haaraa hojiirra oolchan ilaalchisuun ibsa bal'aa yeroo kennan haaromsi kun barbaachisaa waan ta'eef malee hadhaadha jedhan. Sababa haaromsa kanaan kutaan hawaasaa miidhamuu jira kan jedhan muummeen ministeeraa Abiyyi kana wal madaalsuuf mootummaan hojjettoota mootummaa miindaa gadaanaa argataniif daballii miindaa akka taasise himan. Haaromsa hiyyeessa miidhuu hin hordofnu jennee qaamolee adda addaa waliin waan marii gochaa turreef bu'aa gaarii arganneerra jedha muummeen ministeeraa Abiyyi. Haaromsa kana kan adda godhu harka qalleeyyii irratti waan xiyyeeffatuufidha. Haaromsa kanatti callisnee hin galle. Hayyoota addunyaa hedduu waliin irratti mari'anneerra. Haa ta'u malee haaromsi kun namoota ulee guddaan rukutu qaba. Warra kontiroobaandii hojjetan miidha. Gatiin doolaraa gabaa gurraachaa fi baankii yeroo wal fakkaatu garatti daldala kana gaggeessan hin qaban jedha. Dhimmoota ijoo ogeeyyiin dinagdeen BBC'n dubbisee kaasan keessaa tokko imaammati dinagdee muummee ministeeraa Abiyyi hojiirra oolchan hawaasaa galii gadaanaa qabu ni miidha jedhanii turan. Bulchaan Itoophiyaa itti dabaluun miidhamaan tokko hojjetaa mootummaati. Hojjetaan mootummaa miindaa ji'a 500 argatu jira. Haaromsi kun baay'ee waan isaan miidhuu danda'uuf hojjettoota mootummaa miindaa gadaanaa argataniif daballii miindaa taasifneerra. Hojjetaa mootummaa miindaa xiqqaa argatuuf miindaa argataa turan irratti % 300 daballee kun argamee hin beeku. Warra miindaa ji'a birrii 25,000 argatan 25,000 ol argatanii immoo yeroof nuuf turaa jenne jedhan. Kanaaf bayyata dabalataa birrii biiliyoona 90 akka isaan gaafatis himaniiru. Daballiin miindaa kuni yoom akka eegalee fi yoom akka eegaluu bulchaan Itoophiyaa waan ifatti dubbatan hin qaban. Haaromsi kun biyyoota kaan harka qalleeyyii irratti kan xiyyeeffate miti kan jedhan ministeerri muummee kan keenya garuu rakkoo harka qalleeyyii